So kanaafi namni mootu hammeenya xiraatummaa walii qabu hin jiru dhimma sabaa irratti walitti dogoggoruun yaada waliin bu'uun homa jiru. Gaafa mootuu kan isin dogoggorallee dogoggora fudhatee nullee dogoggora kana fudhannee hoolaa isinitti qallee re'ee isinitti qallee re'ee qallaan hoolaa malee jedhanii hoolaa irra kun oguman faanti fidanii gaabii finnee birdilimsii finnee amma garamaan obboloota ilmaan keessan ka alaaf keessaa sagalee isinii ta'an ka dubbiin wal tuttuqan akkam jettaniin garamaan dhiiftanii fi moo adaba dhiifamni ka adabaati muka garaa. Ani kanuma garaatti kanatti umrii tokko keessatti waan barbaadu. Dhimma kanarratti wanni jechuu barbaada dhimma kanaan eenyus haa ta'uti nuti akka nama musliimaa tokkotti jechaadha jinni keessa jiru kun jinna ramadaanaati. Kanaaf ummati waan kanarratti dhimma kanaan wallaallatee akka gandaatiin akka sabaatiin nuti saba tokko sabni Oromoo hundi saba tokko kan Harargee ta'us kan Arsii ta'us kan Baalee ta'us kan Wallagga ta'us kan Jimma ta'us kan Walloo ta'us tokkumani maali amantii keenya kan walitti fide asirratti kan laaluu qabaannu Oromoomas nu jiraatu immoo amantiin keenya amantii tokko kanaaf rabbii jedhaati warri kana dhimma kana wallolfun kuni har'a kaati ofii waliin jedha ani ofii sinin jedheen jira sin jechuun barbaada asumaan immoo wani dhaamsa dabarsuu hajoollee akkanuma kajoollee biyya alaa jirtus kan biyya keessaas bakka jiran tajoollee narratti hirmaatan kuni gammachuu guddaa natti dhagaameera isaanis immoo bakka jiran haa gammadanii gufuun isaan nargatiniin jedha. Keessaa ijoolleen shamarran baay'een sheeka irraa bareedee jira shari'aa nagaa afuriiti itti heerumnaa jedhanii haati manaa keessan eeyyamanii jaartii isinii daballu. Esa gammaria nama gafanna sila Mariana inshallah. Ma gol bidarre ya rabbi darasan jaartii buuteen kuutu warqol waa jira jeetii jigamare. Gammachuudha. Amma keessattuu ijoolleen keenya kaartii baa kun obaxaanii isinii bitaa jiru. Birdilimsii kana isinitti bitaa jiru. Hoolaan kun bitamaara. Laallee yoo isinitti soddoomne hoo akkam jettan intala isinii kennuu feena. Anillee hin qaba intala durbaa lama qaba sadi qabaayyuu. Waan ajaa'iba. Alex dhufe Alex taayee dhufe. Ela kuno. Alex waraabni si dhaqqabe. Kemboni fi murtii guutaan hameet. Murtii guutaan dirree dawaa jira jedhee dhiifama jedhee jira murtii guutaan dirree dawaa deemee. Kemboni immoo halkan dalagarra bulee hirrafe inni amma yoo ka'e malee. Bareeda. Mee afaanuma isaaniitiin murtii guutoo fi Alexi fi Kembonin Oromoon sababaa keessan baay'ee waan itti mufatanii jiraniif dhiifama godhee jedha maqaa waamaa dhiifama godhee jedhanii du'aa illee godhaaf himee Shee Adam. Kemboni fi murtii guutoo fi Alexi ani rabbi jedhee afii jedhee jiraa fi jarreen afii naa godhanii bakka jirti isaan rabbi haa tiksuuti waan nagaa kan dalagan rabbi isaan haa godhuutiin jedha. Maashaallah. Gargaarsi hoo akkamii amma birriin isin ga'e moo itti haa dabalamu? Gargaarsa keessan gaa guddaa galatoomaa. Sila waan balbala rabbi gaabana kana cufuun hin taatu. Sinamtetti mari'adha. Duniyaan hin quumamu haftaamii taatan jedhanii shamarran dhiira haftaamii kana hin barbaaddi ofirraa eega akka isin hin bunne ijoolleerra. Ayyee. Dhugaa rabbiititti akkaataan wanta kennaan uummanni keenya itti hubatan waa'ee keessan itti hubatan
waan baay'ee namatti tolu baay'ee namatti anuuyyuu baay'ee itti gammade takka nama baay'ee gargaarsiseera dhugumatti akka keessan kanatti gammadee hin beeku isa dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e nama qulqulluu nama miskiina akkanumatti namummama qofaa fi dogoggoraan itti roorrifame bira yoo dhaabbatan rabbillee waan taanu hin beeknu nu bira haadha nama bira dhaabbata nuti waan goonu rabbumaaf jecha goona hawaasni kennallee hundi isaanii ka waan qaburraa isinii erge ka sagalee isinii ta'e ka dhufeedha isin baase ka isin bira dhaabbate hunduu rabbumaaf malee isin hin beeku galata isinirraa barbaacha miti galata rabbumarraa ka barbaadamu hundumaafuu amma isin maqaan keessan fagaate feematii jedhan san taatanii feesbuukii maqaa keessaniin banatanii faa ijoollee durbummaa qabdu tana kunoo itti barreessaa jiranii feesbuukii qabdanii isin feesbuukii nan qabeen kakalee ijoollee shamarraniititti barreessaa oole tokko keessa mooree ka biraati waan sana dalbaadhaan Sini argina bakka adiin. Sini argina inshallah. Linkisa. Ani argaa. maqaan feesbuukii isa keessanii maal jedha haa dhagayani ummanni oma gurra dhagaye amana linki siin arga Adam Ali jedha linki ana arga Adam Ali jedha Moshe Adam Ali jedha Adam Ali jedha Adam Ali maashaallah bareeda murtii guutoon kun wal jala jira dhufaa jira Please murtii guutoo yoo seenuu dandeette seenaa warri yaada qabdan warri akka makiifaa faayizaan faanti neetworkii kiyyaa ta'uun beeku malee seenuu dandeettanii kanaaf obboleewwan kiyya kakaabaa kibbaa bahaadhiyaa jirtan murtii guutoos haa ta'u Alexis haa ta'u Kemboon haa ta'u hunduma keessanii warri isin hin beeknellee jarri sadiinu ilmaan kiyya afooyinaa lillahi ani abbaadha ilmaan kiyya gara keessu hin qabu isaan illee gara keessa nageessan hin qabanii jedhanii jiru shee Adam gurra keessanii dhageettanii kanarraa kaafeen amma booda ajandaa abbaa keenna asumatti dhaabatiniin gargaarsa yoo barbaadanillee sagalee yoo barbaadanillee gara ummata keenya walloo xiyyeeffadha shee Adam amma isin gara hojii keessan idileetti deebitammoo ummata keessan kaadaamaa jiru kana bira dhaabbatammoo biyya galtaniitiin loltammoo karoorri keessan fuula duraa maayin galatome gaafii gaariidha ani durumaas asii ka'ee achi deemee ummata wajjin illee xiqqoo lolutti gaanis biyya keessa baay'een beeku akka Adaamaa keessa jirutti jechaadha ummata kan koo kana ummata keenya kana jechaadha waan qabuun humna kan kootiin jechaadha bira nan dhaabbadha inshallah amma waan qabuun hin jedhamu bara abbaa qabeenyaa Oromoon Adaamaa qabdu keessaa tokko bara maaliif hawaasa qabdan amma malleen yoo xiqqaatellee hawaasa qabdan waan ta'eef abbaa qabeenyaa Oromoon Adaamaa qabdu dhalataa walloo ka Adaamaa ta'u abbaa qabeenyaa Oromoon Adaamaa qabdu keessa isin nama tokko kana booda rakkataa baay'ee isinitti dawwalataa ka jaartii barbaadu ka jaarsa barbaadu ka nikaa barbaadu ka dhukkubsatee bakka bulu dhabee mana isinitti barbaadu anamma kun akkas sagalee isinii ta'e sababaa keessa nama baay'ee wallole akka intalanaa kennitan barbaada isinitti soddoomuu barbaada maal jettan inshallah maal koo gabaree isinii dhanna maare inshallah garaa isin nyaattemu gabbaree fuudhaa bar birri isinii erga sheen illee asira nikaa umasiidha namma nikaa siidha jedhan jechuu isaaniiti Omara kon injiru kalaase du'aayi nu godha ammoo ijoollee hunda warra onlaayinii kana jiran warra xiqqarraa ka'ee guddaa isinii kenne du'aayi godhaaf hime takkaa wannaan haa dubbatanii asladdiin ustaatti isaanitti deebi'anii san dursa jechuudha kennaa wayiitu jira kennaa wayiitu jira kennaan suni beeytaa guyyaa hoolaa lamatu dhaqe hoolaa wal fixaa hoolaa yuufa hoolaa lama dhaqeen dhagarree jechuudha tina fakkaate hoolaa lama dhaqee tokko leeyman fa'aatu hiriyoota isii wajjin taatee leeymantu fide Facebook irratti leeyman ta'edhamte jechuu hin beektaami leeyman sanyii waaqoo hin beekae
isitu hiriyoota isii wajjin sagantaa kanallee akkatti akka du'aa goonuuf ka qopheesse hiriyoota isiiti. Ka sagantaa iftaaraa kanas jechuudha mana isaanitti illee hoolaa qabatanii dhaqanii qalamee manatti akka warri hin mukoofneef godhamee biraa deemame. Achi gumalleen hoolaa qabatee dhaqee gaabii qabatee dhaqee leeman fa'aallee kaleessa biddilibsii fidanii fi ree murti guutoo qalamte moo jirti? Qalamte du'aa itti godhamte. Gari maa keessaa gurgurachuu dhabdan isin sheeka hundaa maa qaltan? Asii taa'e kaati immoo. Hayyee itti fufa hayyee. Akkasii warra amma isaan reefuu dubbatanii hunoo nama miidiyaa waa hin taniif wanta dubbatu itti ulfaata. Maan nuun jedhan beeyta ijoollee mana kushiinaa arabaa teettetiin akkatti anaaf dhimmamtu tanniin aslii kiyya ka biyya baqataa taa'ee dhimma kiyyaaf sa'aatii meeqa laayivii taa'ee naa dubbataa ture. Akkasiin sheeka. Isallee du'aayii garaa keessatti godhaani miidiyaa hagasuun danda'u. Isallee fi du'aayii addatti godhaa du'aayii naa godhan dhedheen Sheekh Abdulbaarii bakka buufatanii. Ijoollee biyya arabaa ta mana kushiinaa maadaamii teettee osoo maatii ofii qarqaaruu qabdu osoo maa jechuu qabdu sa'aatii ofii gubdee na qarqaarte tana tana bira dhaabbatte tana ta mooraalii naa taate tana du'aayii Sheekh Abdulbaariin naa haa godhanii isaanitti naa dabarsaa jedhanii waan dura jedhan amma si himaniif sanaa baloo dubbadhaa beeyte. Rakkoo qabu. San durta garuu wanna jira kennaa maqaa kan keetiin obboleettiin teenna takka isaanii kennite barsiisaa diittan qabatee dhufe. Mee ila kunoo barsiisaa diittan leen kunooti. Dhaqanis kenna. Alex kennaan mee maqaa kiyyaan kennaan qophaa'eefi. Maqaa kan keetiin kennaan qophaa'eefi. Wallahi. Aboo eenyumata maqaa kiyyaan maqaamni sii haa fagaatu abbo. Kun immoo Habiib. Maqaamni kee haa fagaatu intalannana. Alex yoo damma fideen dhufne. Dammallee fide jedhi. Abbo dhisi. Daa'imallee fide uffatallee kunoo fide. Uffata guutuu fide dhageeffadhu. Asli. Dhagama obboleettiin teenna hakiimaa kan jedhamtu hakiimaa Nuuraa irra. Hakiimaa Nuuraa kan jedhamtu biyyaa jirti maqaa silkii seeraan qabaa kan namni tokko silkii qabaa callisaa fuudhaa tokko silkii qabaa. Maqaa asliitiin abbaa keenya kana naaf taasistee amaanaa nutti ergattee haaluma kanaan abbaa keenya kana kunoo uffata ittiin salaatan uffata aadaa kan ittiin salaatan kan gubbaa kofoo kalooyitaa amaamaa na uffisa jettee kan isaan biraan geenne jirra. Gara biraatiin suuraa kana hunoo suuraa keetii fi seenaa. Suuraa keetii fi suuraa seenaa. Mul'ata. Kennaa godhiitii biraan naa ga'inaan jettee osumaatii agartu agarsiisan. Osumaatii agartu yaadannoodhaa abbaa keenya kanaaf kunoo suuraa seenaa biraan ga'inee jirra. Amaanaa keenya. Aboo rabbi si haa milkeessu. Eenyu maqaan isii eenyu jette? Hakiimaa Nuuraa. Hakiimaa Nuuraa Arsii Collee dhaloonni si'achi ammaaf biyya alaa jirti. Okay, Hakiimaa Nuuraa Adam tasuudii jirtu kana. Aboo rabbi si haa milkeessu Hakiimaatii. Waan ati milkooften haa wallaalan. Aboo bakka ani jiratti maqaan dhooften irraa kennaa kennite maqaamni kee haa fagaatu wallahi. Maqaamni kee haa fagaatu. Sheekotaan du'aayii godhaa fi jedhani kaa ijoollee hundaayyuu wallahi ani waan kana hunda quban qabu wallahi. Sheen kunooti kunoo sheen akka reefutti du'aayii godhan amma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا آدم اللي تسيسا والورد كاميرا نعمل
إمام وليس كاشي كذا إيه أكذي والبرتا أكل قرام عليك سيد الله برانتاي لمي كي ولا فقاتو كوت عليك تستاهل أصلي بريدة جارسي سدي جناني جارسي سدي جناني مرارتا حجرارتا هرك مرارتا مرارتا جتشون كم هندا نم جارسا بكاغي هندا تيغرتي أبا نما غرتي وامرا بيكو كسرنس بيكو كسينا بيكو كسفو بيكو كانتو نما بيتي عمريني متي جارسومان yeroo baay'ee jarjarsuun wanta baay'ee balleessa. Baay'ee natti dhaga'ameera na jechuun ani akkas dogoggora raawwadhe nan beekan ture durseetis akkamitti dogoggorri sun akka raawwatame illee dogoggora raawwatame keessatti ga'een koo maal akka ta'e illee atis ni beekta. Ergasii booda ergal tokko dogoggora uumanii booda oguuta akkamii asiif achi dogoggora sana uwwisuudhaaf jedhanii yookaan qulqulloof gochuuf godhanii asiif achi deemanii wanti haasa'an wanti dubbatan kun dogoggora biraa uumammaas badii biraa uuma. So ergan yeroo tokko dogoggoroitti dogoggora koo hubadhee tan afaan qabadhe erganaa waan asirra deemaa tures walumaan laalaa turre hattuudha jedhameerasi yoon jedhames ani maallaqa wajjin wanti walitti na fidan jiru garuu akka namni naan jedhu kan godhe anadha waan ta'eedhaafi dogoggora sana keessatti qooda fudhadhee akka namni maqaa naa kennu kan godhe anadha waan ta'eedhaaf namaan akkamitti akkana naan jetta jechuun dandeessu. Kanaaf an isa namni nama dhiibee deemiti dhiifama gaafadhu balleessiteetta maal jedheessa namni muka namatti jigsuuf miti keessa kootiin gaddeen ofiifan itti gaabbe yeroo dhiyoodhaa as immoo waan hundarratti wanta barbaade laaqxee akka barbaade namatti balleessitee gandaan nama rabsitee amantii namaa xiqqeessitee kaate dhiifama gaafadheera bakka jedhamee isa darbamu tokkotu dubbii balleessaa jira natti fakkaata. Kanaafi akkas waan baay'ee dubbachuun barbaanne ergan immoo qaamaanis sheeka kana argeetii baay'ee natti dhaga'ame baay'ee akkan itti darbellee akkan miidhellee hubadheera. Kanaaf isaan illee umrii nuuf dheeressu afootu nu jechuu isaaniitiif dhiifama nu gochuu isaaniitiif isinis hawaasni bal'aan dhiifama nu gochuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha ulfaadhaa. Akka duraanii sanatti haasaan toora naa galuu dide beeku. Maatti. Ati amma adaamaa foon hoolaa nyaatte moo karee nyaataa jirta? Wallaahi fatarre amma yoona. Diittaa barbaadde? Diittaa barbaadde? Eeshi diittaa hoos. Dubbisi diittaa. Bukisin akkana akkasii. Asli. Amma suuraa ijaarsi maal irraa gooree mana nama guddaati suuraa maal godhati haa kennanii fudhattee galtuun hiree suuraa natti bareede anaayyuu. Haara si dhagaani. Suura. Waan dubbannu maal irraa godhan. Suura isaaniif hojjetame kan qarraadha. Nyaataa suuraa doktora. Suuraa isaa si ergina footoo kaa'anis jira. Isaan dubbataa jira namni dhagayeera. Maal godhan suuraa ijoollee uumaa isaaniin godhu. Yaadannoodha ati isaan deeggaruu keessatti sagalee isaanii ta'uu keessatti nama gahee leencaa taphateedha. Mucoon sunillee kanumaaf ittiin si haa yaadatanii yaadannoo isaati jettee akka suuraan kun hojjetamu taasiftee suuraa kana hojjechiifnee maqaa keetiin uffata sanillee suuraa kanallee maqaa keetiin kennineefi. Ayyee haa ta'u. Maaliif amma olaa jirtu meeqatu isin hafere? Takka. Maaf herreega hojjetaa? Ati maal herreega hojjettu? Herreega hojjechuu keessaa beekaati maal ta'e?
Umarra wali dhaabata yoo jiraatan ayyaa hundi keessanuu warra achi jirtan. Ani torban tokko nas turuudha deema. Kana baay'ee qalamti kana. Wanti naammadhu an gama kooti. Miidiyaa kana walumaan fayyadamaa turre walumaan fayyadamaa jirrasi. Ani yeroo jalqabaati dogoggora guddaa akkasii uumuu keessatti namni maqaan taane ajandaa akkana godhatu takkaa barbaadeen beeku. Isa kanas immoo waan adeemaa turee fi gaafanii hospitaala Adaamaa deeme waan ijaan argaa ture waan an taajjabe waan an qabuu fi namoonni gocha kana raawwatan akka duubatti deebi'anuuf namnis immoo gaafa deeggarsa godhu akka of eeggannoo godhuuf yaadeeti malee maqaa namaa ture suuraa saajaa qabaadheen miti. Egaa wanti ta'e waan ta'e keessaa immoo keeriinis argameera. Malaa tokko bar isaanuma kana rabbi keerii yaadee fi miidhama qaba nama kana. Keeriin dhufee fi amma siis ta'e boon ta'e murti guutoo warri waan kana gootan itti gammaduu qabdanii because osoo wanni kun ta'uu baate jaarsi kunarra waan ittiin ijoollee ofii guddifatu iyyuu hin argatu. Balbala san cufne. Akka Komii namni sun yoo milkaa'e itti gammada. Itti gammaduu qabdan, itti qaanfachuu qabdan. Inni illee dhiifama jedheera. Kunuun deddeebi'ee dhiifama jedheera. Isinii dhiiseera. Rabbi si haa dhiisu. Badii keessa hunda keessanii wallaahi hundi keessanuu kenna. Malee itti gadduu qabdan. Osoo achiin achitti hafee itti gaddisan malee osoo amma gabbaasanii illee deemu jechuun hin danda'ama. Amma mana hidhaatii baasanii nama kana deebi'anii gammachuu nagara jiran gammadaa gara ijoollee ofiitti nagara kan biraa ofii garuu gusan hin goone Oromoon mana hidhaatii baasanii inni rakkataadha jedhanii osoo rakkoon biraa jiru bira dhaabbatanii waan itti jireenya ofii hojjetatu harka kenne itti qallee itti barree itti fallee ijoollee keenya dhiifama godhu jennee gaggeessaa jirra. Wanni itti gadditu jiru jechuudha. Jechuun sitti dhaga'ama gaa. Utuu kun ta'uu baate immoo haamileen isaanii akkam ta'a waan jedhutu akkasitti dhaga'amu si godha. Anis ilma jaarsaati beeku maanguddoodha abbaan kootis. Abbaa kee umuriidhaan isaa wajjin walgitu mana keessee abbaa kan biraa irratti gaafa wanta kana raawwatu sitti dhaga'ama utuu kan koo ta'e waan jedhu. Haa ta'uti immoo keeriin argameera akka jarjarsuu keenyaatiif miti. Akka hojii rabbiitiif akka gara laafummaa Oromootiif galatooman jarrisi. Amma dhaamsi dhumaan qabu dhimmi kun asirratti goolabameera. Hundiyyuu kan walitti balleesses inni balleesses dhiifama gaafate kan itti bades dhiifama godhee dhumateera. Hawaasni bal'aan illee dhiifama kana keessatti akka nu hammachiisu kan barbaannu sababa namoota waxaxe akka keenyaatiin ajandaan Oromoo Walloo dhaabbatee ture deeggarsisuun amma fuula tokkoon yaada tokkoon gara sanatti akka deebi'anuudhaaf. Dhaamsan namaa galatoomee asliitillee nan fatara bakka ansi wajjiniin haasaan danda'u. Garuu rasaasa kee keessa rasaasa ati akkas dhukaaste nama meeqa ittiin fixxe keessa anaan nan argan. Alhamdulillah. Rasaasa kee irraa bilisa bahu. Maaliif beektaa? Badiisan waan maxxanse sana atis maxxansi jedhamtee sitti argameera. Akkasumoo akkas miti. Akkas nan fatara bakka. Inni haa fataru asli. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli kalaas amma geessine hin cufna. Garuu waa lama jechuu barbaada. Maali wanni lamaan jechuu barbaadu tokko ijoollee teenya dogoggorte abbaan keenya dhiifama godhanii jiru dhiifama godhaniifi jiru jarrillee booda waan akkanaa akka ittiin deebineef barumsa ta'aaf kun jechuudha. Rakkoon tokko kan nama qunnamuuf waa irraa haa baratanii fi shahaadamiif immoo fala ta'ee argamee fi namoota waan akkanaa hojjetaniif immoo barumsa ta'ee fira taruu qabaa jechuudha. Wanni waan taree wal waqqasnuuf waan tareen ebalu akkas jennee ebalutu akkana godhe amma namatti laxxafnu hin jiru. Dhiifamoo jedhamee masfartii dhiifamaa keessaa tokko waan san irra itti deebi'uu dhabuu jechuudha. Lammata ittiin deebi'u jedhee abballeen ofii dhiifama gaafate rabbillee dhiifama godhee fi namillee dhiifama godhaafi jechuudha. Kanaaf ajandaa kana cufnee
ajandaan keenya ka ta'uu qabu qarqaarsa ummataa kanarratti fuula keenya gara haa galchinu.